Ashamaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu har'a gaafilee komentii jalatti gaafataman tokko gaafan laayivii ture hin argine har'a isin deebisuudhaaf dhufeen jira. Gaafilee sadan wayiiti. Gaafilee kanneen hanga danda'ametti isiniif deebisuuf ni yaala. Gaafileen jalqabaa gaafii gaafatame keessaa tokko hir'ina dhiigatiif furmaanni isaa maali kan jedhudha. Hir'inni dhiigaa rakkoo namoota baay'ee keessattuu yeroo ammaa kana keessattuu biyya keenya dabalatee biyyoota guddataa jiran irratti rakkoon kun immoo jira kan jedhamu gaafa hammi seelii dhiiga diimaa qaama keenya keessaa hamma barbaachisu gadi ta'edha. Kanaafuu seeliin dhiiga diimaa qaama keenya keessa jiru hamma barbaachisu gadi gaafa ta'e rakkoon kun rakkoo hir'ina dhiigaa jedhama jechuudha. Yookaan isa afaan Ingiliffaatiin animiyaa jedhamu. Rakkoon kunis hammi seelii dhiiga diimaa nama tokkoof barbaachisu saalaa fi urmii irratti hundaa'ee garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kana gaafan jedhu hammi seelii dhiiga diimaa dubartii keessa jirtu fi hammi seelii dhiiga diimaa dhiira keessa jiru yeroo baay'ee garaagarummaa qabaachuu danda'a. Akkasumas hammi seelii dhiiga diimaa daa'imaaf barbaachisuu fi hammi seelii dhiiga diimaa nama guddaadhaaf barbaachisullee garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaafuu saalaa fi urmii irratti hundaa'ee hamma seelii dhiiga diimaa qaama keenya keessaa hammi seelii dhiiga diimaa qaama keenya barbaachisu hamma barbaachisu gadi gaafate inni kun hir'ina dhiigaa yookaan immoo aniimiyaa jedhama jechuudha. Rakkoo kana maaltu fida kan jedhuu fi rakkoo hir'ina dhiigaa wantoonni fidan hedduutu jiru. Isaan keessaa muraasa isaanii maqaa isinii dha'uudhaaf biyya keenya dabalatee biyyoota guddataa jiran irratti sadarkaa jalqabaa kan qabatu hanqina nyaata albuudota ayiranii fi akkasumas elementoota viitaaminoota vaayitaaminii B12 fi B9 yookaan fooleetii jedhaman hamma barbaachisu yookaan nyaata isaan kanaan hin badhaanne yeroo baay'ee nyaachuun yookaan nyaata kanaan badhaadhe nyaachuu dhabuun rakkoo kana namatti fiduu danda'a jechuudha. Gaafan kana jedhu nyaata ayiraniidhaan badhaadhan akkasumas nyaata vaayitaaminii keessattuu vaayitaaminii B12 fi B9 yookaan fooleetii jedhamu badhaadhan nyaachuu dhabuun rakkoo hanqina dhiigatiif nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni biraa wantoota hanqina dhiigatiif nama saaxilan inni biraa dhiiguudha. Gaafan kana jedhu namni haala garaagaraatiin kan dhiigu yoo ta'e fakkeenyaaf yeroo marsaa laguu jeeqamuudhaan kan baay'ee nama dhiigu yoo ta'e rakkoo hanqina dhiigatiif saaxilamuu dandeenya. Akkasumas kintaarotii yoo qabna ta'e haala garaagaraatiin garaa keessatti kan dhiigu yoo ta'e kana gaafan jedhu sagaraan keenya gurraacha yoo ta'e kan olu deebisu wanti olu deebisu gurraacha yoo ta'e gaafa kana qaama keenya keessatti dhiigaa jira waan ta'eef gaafa kana dhiiguun sun hanqina dhiigatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni biraa gaafa da'umsaa haati takka gaafa ka dhiigdu ta'e yeroo ulfaataatee jirtu qaama saalaa ishiitiin dhiigni baay'ee kan dhangala'u yoo ta'ee fi kana fakkaatan enemies haala garaagaraatiin namaanis ol lolanii rukutamuudhaan balaan garaagaraa geessaa ta'u haala garaagaraatiin dhiigni kan dhangala'u kan jigu yoo ta'e hanqina dhiigaa namatti fiduu danda'a jechuudha. Inni biraa inni kunis biyya keenyatti baay'ee beekamaadha. Rakkoo raammolee garaagaraa yookaan immoo maxxantoota garaagaraa mar'imaan keenya keessatti argaman yeroo baay'ee rakkoo raammoo hookoo yookaan rakkoo raammoo maagaa wasfaatiisa jedhamu san inni sun jiraachuun qaama keenya keessa taa'ee hanqina dhiigaa namatti fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu parasaayitiin garaagaraa yookaan immoo maxxantooleen garaagaraa mar'imaan keenya keessa kanneen akka maagaa koosoo jiraachuunis hanqina dhiigaa namatti fiduu danda'a jechuudha. Wanti rakkoo hanqina dhiigatiif nama saaxilu inni biraa rakkoo garaachaa fi mar'imaanii qabaachuu kana gaafan jedhu haala garaagaraatiin mar'imaan keenyaa fi garaachi keenya rakkoo qaba taanaan xuuxamni ayiranii fi albuudota duratti jedhee sun waan danqamaniif rakkoo hanqina dhiigatiif saaxilamuu dandeenya jechuudha. Inni biraa rakkoolee yeroo dheeraadhaaf nurra turan kanneen akka rakkoo dhukkuba onnee, rakkoo dhukkuba kalee yeroo dheeraadhaaf nurra ture, rakkoolee yeroo dheeraadhaaf namarra turan chronic disease kan jedhaman qabaachuun illee yeroo tokko tokko hanqina dhiigatiif nama saaxiluu danda'a jechuudha.
Inni biraa qorichoota yeroo dheeraadhaaf fudhataman. Kana gaafan jedhu qorichoota kanneen akka qorichoota HIVdhaaf fudhataman, qorichoota kaanserii garaagaraatiif fudhataman, qorichoota gaggabdoodhaaf fudhatamanii fi kan kana fakkaatan yeroo tokko tokko hanqina dhiigatiif nama saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaafuu wantoonni hanqina dhiigatiif nama saaxilan wantoota kana hundaadha jechuudha. Yaallii fi furmaanni isaatillee wanta rakkoo kana fide yookaan immoo hanqina dhiigatiif nu saaxile san irratti hundaa'a jechuudha. Gaafa namni tokko furmaata hanqina dhiigatiif hundee irraa balleessuu barbaadu sababoota kanneen beekuun isarraa eegama. Sababoota sanirra hundaa'ee yaala yookaan gara furmaataatti deemaa jechuudha. Kanaafuu yaalli yookaan immoo furmaanni yeroo baay'ee hanqina dhiigatiif godhamu gaafa hanqina nyaataa ta'e yookaan immoo nyaata albuudota ayiranii fi akkasumas vaayitaaminoota B9 fi B12 badhaadhaan sababa saniin dhufe yoo ta'e hanqina nyaata saniitiin dhufe yoo ta'e nyaata isaan badhaadhaan nyaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nyaanni kunniin maalidha? Tokko nyaata kanneen akka fuduraaf kuduraalee kanneen akka muuzii, maangoo, abukaadoo, burtukaana, loomii, timaatimii, hundee diimaa, goommana. Nyaatoleen kunniin hammi qabiyyee vaayitaaminii kanneenii fi ayiranii kana waan ol ka'aa ta'eef nu gargaaruu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo foon diimaa, foon lukkuu, dabalataanis tiruu kalee, tiruu loonii fi tiruu kalee loonii kanneen nyaachuun illee baay'ee gargaaru. Baaqelaa fi bu'aalee baaqelaa, ataraa fi bu'aalee ataraa gaafan kana jedhu shiroos dabalatee jechuudha. Aannanii fi bu'aalee aannanii kunniin walumaa galatti nyaata gaafa fayyadaman yookaan nama hanqina dhiigaa qabuuf gorfaman keessaa isaan muraasa jechuudha. Garuu wanta asirratti beekamuu qabu namoonni nyaata kanneen qabu yookaan nyaata kanneen nyaatu yeroo baay'ee akkuma nyaata kanneen nyaateen bunas ta'ee shaayii dabalataanis wantoota hammi kaafiin isaanii ol ka'ate yeruma san nyaachuun qabu jechuudha. Xiqqaate nyaatee sa'aatii 2 akkas turuu qaba. Odoo nyaatiin immoo wanta san fayyadame taanaan egaa fayyadamee nyaata kanneen nyaachuudhaaf hanga sa'aatii 1 turuu qaba jechuudha. Maaliif wantoonni kaafiiniin isaanii ol ka'e kanneen akka bunaa, shaayii fi kana fakkaatan kunniin xuuxamuu albuuda ayiranii kana danqu waan ta'eef yeroo baay'ee waliin akka fayyadamu hin gorfamu jechuudha. Kanaafuu namoonni mallattoolee kanneen akka ija fuuldura qaanqee facaasuu, mataan namatti naanna'uu yookaan lafti nama hammaruu, gurri namatti iyyuu, onneen oduma ta'an akka nama fiigee baay'ee dadhabee baay'ee nama dhaachuu, baay'ee nama dadhabsiisuu, miilli nama diilallaa'uu. Mallattooleen kunniin mallattoolee hanqina dhiigaa ta'uu waan danda'aniif namoonni mallattoolee kanneen qaban yeroo baay'ee nyaata nyaatanii akkuma nyaata nyaataniin shaayis ta'ee buna dhuguu hin qaban jechuudha. Rakkoon amma biyya keenyatti baratamaa ta'e maalidha? Ganama ciree gaafa nyaatan ciree nyaatanii wanti nyaatan sun waan feesaa ta'u akkuma ciree san nyaataniin shaayiitti dhugu yookaan immoo shaayiidhaan nyaatu jechuudha. Nyaata yeroo laaqanaa immoo bunni daffee nyaata akkuma nyaatanii yookaan laaqana akkuma nyaatanii buna dhugu. Kuni garuu maaliif nama saaxilaa? Hanqina dhiigatiif nama saaxila. Kan dura jirus yoo jiraate ta'e hanqinni dhiigaa mallattooleen sunniin yoo jiraatan ilaalamnees immoo hammi seelii dhiiga diimaa qaama keenya keessa jiru gadi bu'ee jira gaafa jedhamnee jirra ta'e nyaata kanneen nyaata nyaannee dhangala'aa kanneen wanti kaafiin isaanii ol ka'aa ta'e fayyadamne taanaan rakkoo kana nutti hammeessuu danda'u jechuudha. Kanaafuu nyaata kanneen nyaatanii wantoota kanneen gochuudhaaf hangooyii gaaffii kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu waa'een hanqina dhiigaa kana fakkaataa furmaan isaallee kana fakkaatan siin jedhaa. Yeroo tokko yaalli isaa akkuma isin jedhe keezii isaa maaltu hanqina dhiigaa san fide kan jedhuu fi yeroo tokko immoo hammeenyi hanqina dhiigaa sun hangami kan jedhullee beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf siiviriitii jedhama inni kun yookaan hammeenyi kuni yeroo hammi seelii dhiiga diimaa qaama keenya keessa jiru baay'ee gadi bu'ee jira yoo ta'e yeroo itti dhiiga dabarsuun barbaachisu yookaan tiraansfuuzhin yeroon itti dhiiga fudhachuun barbaachisu jiraachuu danda'a jechuudha. Kallattiidhumaan akka gulukoositti dhiigni karaa ujummoolee dhiigatiin yeroo itti namaaf kennamu jiraachuu danda'a. Kanaafuu yaalli isaa
sababa dhukkuba san fidee fi akkasumas hammeenya hir'ina dhiigaa san irratti hundaa'ee kennama jechuudha. Kanaafuu kana fakkaataa hanga danda'amaa ta'een na hubattanii jirtudhaan yaada. Dabalataanis raammoo hookoo yookaan immoo raammoo parasaayitiin garaagaraa mar'imaan keenya keessa jira yoo ta'e raammoo maagaa, raammoo koosoo kanneen yeroo yeroodhaan qoricha koosoo fudhachuudhaan balleessuu ni danda'ama jechuudha. Qorichoonni kunniin haala garaagaraatiin qophaa'uu danda'u. Kanaafuu qorichoota kanneen fudhachuun haala salphaadhaan parasaayitii kanneen of keessaa dhabamsiisuun ni danda'ama jechuudha. Yookaan maxxantoota kanneen dhabamsiisuun ni danda'ama koosoo kana jechuudha. Kiliinii koosoo bitachuudhaan. Kana rakkoo biraammoo rakkoo kalee rakkoo yeroo dheeraadhaaf dhukkuboota nurra turan qabna ta'e immoo rakkoolee sanniin yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiigatu jira yoo ta'e fakkeenyaaf marsaan laguu keenya kan jeeqamu yoo ta'e yeroo baay'ee kan irra deddeebi'ee dhiigu yoo ta'e marsaa laguu san sirreessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qorichi fudhatamu jira. Haala gaarii ta'een akka inni baay'ee nama dhiigne qorichoonni kennaman jiru. Mana yaalaa deemuudhaan ogeessa fayyaa mariisisanii qoricha fudhatanii marsaa laguu san sirreessuun ni gorfama. Yeroo ulfaa qaama saalaatiin dhiigni kan dhangala'u yoo ta'e mana yaalaa yeroodhaan deemanii yaala fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Balaa garaagaraatiin balaan nurra ga'eetoo qaamni keenya dhiige yoo ta'e dhiiga san wanta qulqulluudhaan kompirees yookaan immoo irratti dhiibbaa dalageessuudhaan yeroodhaaf dhaabsisnee akka guutumaan guututti immoo furmaata argannu akka infekshinii nutti hin taane mana yaalaa deemnee qoricha fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas akka nu dhoobamu gochuu qabna jechuudha. Wanta isteralaayis ta'e rakkoon biraa wanti kanaafuu hunda isaatu wanta dhukkuba hir'ina dhiigaa fide san hundeedha. Haala saniin furuun ni danda'amaan siin jedha. Kanaafuu na hubattanii jettodheen yaada. Gaafiin inni waa'ee hir'ina dhiigaa irratti furmaan isaa maali doktor jedhuuf haga danda'amaa ta'een xiqqoollee taatu deebisiif kenneen jira jedheen yaada. Kanaafuu guddaa galatoomii. Gaafiin itti aanu gaafiin ka'ee garaagarummaan giffiitii fi baay'achuu dhiigaa maali kan jedhudha. Akkuma kalee waa'ee giffiitii yookaan immoo waa'ee dhiibbaa dhiigaa ol ka'u dhiibbaa dhiigaa baay'ee dubbadheen ture. Dhiibbaa dhiigaa gaafa jedhamu ujummooleen dhiigaa onnee keenyarraa ujummooleen dhiigaa qaama keenya keessatti akkatti kan sochoonu harki keenya akkana kan socho'u sammuun keenya kan yaadu gurri keenya akkanatti kan bareedu lonni keenya kan socho'u guutuu qaama keenyaa keessa ujummoolee dhiigatu jira. Ujummooleen dhiigaa sun immoo maddi isaanii yookaan hundeen isaanii onneedha. Onnee irraa ka'aniit ujummoo dhiigaa aortaa jedhamu yookaan ujummoo dhiigaa guddaa aortaa jedhamuun onnee irraa ka'anii guutuu qaama keenyaa keessa raabsamanii jiru jechuudha. Niitoorkii uumanii jiru jechuudha ujummooleen dhiigaa. Kanaafuu onneen keenya gaafa dhaattu dhiiga gara ujummoolee dhiigaa kanatti raabsiti. Gaafa kottoonfattu immoo ujummooleen dhiigaa gosa lamatu jira. Yeroo baay'ee kaapilarii kan jedhamus jira aktuwaali. Garuu isaan gurguddoon ujummoolee dhiigaa raabsanii fi ujummoolee dhiiga deebisantu jira. Ujummooleen dhiiga raabsan kunniin onnee irraa fuudhanii dhiiga guutuu qaama keenyatti raabsu. Faallaa saniin immoo kan dhiiga deebisan jiru. Isaan sun immoo dhiiga haala garaagaraatiin miidhamee jiru. Qaama keenya guutuu irraa fuudhanii gara onneetti fuudhanii deebisanii akka qulqullaa'u godhu jechuudha. Kanaafuu ujummoo dhiigaa kana keessaan onneen dhaachuudhaan gaafa kottoonfattee too dhiiga gara ujummoolee dhiigatti raabsitu dhiifama. Gaafa kana fakkeenyaaf bishaan saffisni isaa yookaan immoo tubboo bal'aa fi tubboo dhiphaa keessa bishaan odoo walqixa deeme bishaan san irratti dhiibbaan dalagaa'u garagara. Isa bal'aa san keessa fataa jedhee deema dhiibbaan baay'ee irratti dalagaa'u. Garuu isa dhiphaa san keessatti dhiibbaa guddaatu irratti dalagaa'a gaafa dhiphaa ta'u jechuudha. Kanaafuu ujummoolee dhiigaa kana keessa gaafa raabsitu rakkoon ujummoolee dhiigaa san keessa yoo jiraate yookaan wanti dhiigni akkanatti gaafa deemu faallaa kanaatiin dhaaba ujummoolee dhiigatiin dhiibban dhiigaa dhiiga irratti dalagaa jechuudha. Asii onneen gaafa dhaattu gaafa achi rukuttu faallaa kanaatiin dhaaba ujummoolee dhiigatiin dhiibban
dhiiga san irratti dalagaa jechuudha. Alkallattiidhaan dhiiga san irratti dalagaa'uun immoo onnee irratti dalagaa jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa dhiigaa jechuun dhaaba dhiibbaa yookaan humna ujummoolee dhiigaa keessatti yookaan dhaaba ujummoolee dhiigatiin onnee irratti dalagaa'udha jechuudha. Kanaafuu haala garaagaraatiin akka wanti ujummooleen dhiigaa dhiphatu gaafa jiraate fakkeenyaaf aterooskloroosis onnee jedhamu jiru. Wantoonni haala garaagaraatiin by any means akka ujummooleen dhiigaa dhiphatan wanti godhoo jiraatan onnee irratti dhiibbaan dalagaa'uu ni dabalaa jechuudha. Kanaafuu gaafa san dhiibbaan dhiigaa ol ka'ee jira jedhama jechuudha. Gaffiitii jechuun isa kanaadha. Garuu hammi dhiigaa immoo akkuma duratti waa'ee hanqina dhiigaa irratti isin dubbadhe san hanqinni dhiigaa hammi seelii dhiiga diimaa gadi gaafa bu'eedha isin jedheera. Gaafa dhiigni dabale jennu immoo hammi dhiigaa qaama keenya keessa jiru humnaa ol gaafa baay'ate yoo baay'ee ta'e seeliin dhiiga diimaa haa ta'u seelii dhiiga adii haa ta'u pilaatileetii haa ta'u humnaa ol gaafa baay'atan baay'inatu jira jechuudha. Yookaan immoo hammi seelii dhiigaa dabalee jira jechuudha. Fakkeenyaaf seelii dhiiga diimaatu dabale yoo ta'e yeroo baay'ee poolisaayitiimiyaa veeraa jedhama. Hammi seelii dhiiga diimaa adii dabalee jira yoo ta'e immoo luukosaayitoosis jedhama. Hammi seelii pilaatileetii baay'ee dabalee jira yoo ta'e immoo tirombosaayitoosis jedhama. Kanaafuu hamma jechuudha inni sun dhiibbadha yookaan humna kun immoo hammamtaadha jechuudha. Kanaafuu kana fakkaatan siniin jedha. Kanaafuu garaagarummaan isaanii isa kana fakkaata. Gaafiin biraa yeroo baay'ee irra deddeebi'amee gaafiin gaafatame boontuu boonaa nama jedhamuun walitti dhufeenyi hypertension yookaan dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba sukkaaraa maali kan jedhu gaafatanii jiru. Asirratti wanni beekamuu qabu yeroo baay'ee akkuma beekamu namni dhiibbaa dhiigaa qabu nama kaawwanirra harka lama yookaan dhibbantaa lama carraan inni dhukkuba sukkaaraatiin saaxilamu ol kaa'adha jedhama. 2 times 2 ways jechuudha. Harka lama. Kunis sababni isaa maalidha? Tokko namoonni dhiibbaa dhiigaa qaban risk factor yookaan sababoonni akka dhiibbaan dhiigaa ol ka'u sun godhe kan dhukkuba sukkaaraa sanii wal fakkaata. Yookaan immoo sababoonni isaanii wanni baay'een isaanii wal fakkaataa jedha. Fakkeenyaaf dhiibbaan dhiigaa kan inni irratti baatu urmii nama baay'ee furdaa sochii qaamaa kan hin hojjenne nyaata isaa seeraan kan hin to'anne cadhiseetuma kan nyaatu nyaata adda baafatee fuduraaf kuduraa kan hin nyaanne nyaata faayibariidhaan badhaadhaan kan hin nyaanne kanneen nama godhu irratti dhiibbaan dhiigaa ni baata. Namni immoo wantoota kanneen qabu risk factor yookaan immoo wantoota dhiibbaa dhiigaatiif nama saaxilan san namni qabu gaafa dhibee sukkaaraa birallee deemne dhiibbaa wanti sun wal fakkaata jechuudha. Sababoonni lachuufuu wal saaxilan wanti isaanii wal fakkaata yeroo baay'ee tokko isa kan. Inni biraa yeroo baay'ee namni dhukkuba sukkaaraa qabu rakkoolee ujummoolee dhiigaa xixiqqootiif saaxilama. Haala garaagaraatiin jechuudha. Ujummooleen dhiigaa qaama keenya keessa jiran akka miidhaman dhukkubni sukkaaraa jechuudha. Gaafa kana ujummooleen dhiigaa miidhaman jechuun immoo akka salphatti akka barbaadanitti kottoonfatanii akka hin diriirre godha. Gaafa kana hin jajjabaatu wanti aterooskloroosis jedhamu ni uumama. Gaafa kana wanti kun mudate taanaan immoo ujummoolee dhiigaa keessatti namni sun salphumatti dhiibbaa dhiigaatiif saaxilamuu danda'a jechuudha. Tokko sababoonni nama saaxilan wal fakkaachuu. Lama dhiibbaan dhukkubni sukkaaraa haala kanaan dhukkuba giffiitiidhaaf yookaan immoo dhiibbaa dhiigatiif nama ol ka'uu dhiibbaa dhiigatiif nama saaxiluu akka danda'u. Inni biraa immoo yeroo baay'ee maaltu jira dhiibbaan dhiigaa gaafa ol ka'e qaamni keenya yookaan immoo guutuun qaama keenya insuliinii akkuma isiniin jedhe qaamni keenya gulukoosii nyaata nyaannu kana gaafa nyaata nyaannu nyaanni nu nyaanni sun qaama keenya guutuu keessa darbee haala garaagaraa sirna bullaa'insa iddoo garaagaraatti keessa darbee faayidaa nu kennuu qabu nu kennuudhaaf yeroo itti barbaachisu nutti humna akka argannu yoo mooyyuu kan hin barbaachisne kuufamee akka turuuf wanti nu to'atu hin jira. Inni sunillee keemikaala insuliinii jedhamudha. Gaafa dhiibbaan dhiigaa ol dabalu qaamni keenya insuliinii kanaaf akka barbaadetti deebii akka hin laanne yookaan rizistaant akka ta'u godha. Inni kun maal fidaa? Deemee dhukkuba dhiibbaa namni kun
yeroon booda rakkoo dhibee sukkaaraa gosa lammaffaadhaaf saaxilamaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan walitti hidhata qabu jechuudha. Kana isiniin jedhaa. Kanaafuu boontuu boonaa guddaa galatoomii haga tokko na hubatteetta jedheen yaadaatillee gaafileen har'aaf kaan kanuma fakkaatu ture. Gaafii I hope haga tokko na hubattaniirtu jedheen abdii qabaa. Guddaa galatoomaa. Xiqqoo dadhabee ilaalleedha. Hojiin xiqqoo biizii ture. Kanaafuu guddaa galatoomaa. Fayyaanuu ta'a. Baay'ee isin jaaladha. Tariitii mee gaafii tokko isinii deebisee yoo tariitii ammatti laayivii warroota jiran gaafii gaafatame tokkoof deebii kenneen san booda gargar baana. Ashiriita Albaalee, how old are you doctor? Maal sii godha? Gaafii odoon sii imeellee maal sii godha? Ashi boontuu gaafii kootiif deebii naa nabsee gaafii keen argine dhiifama waliin maal ture? Kanaafuu gaafii kee irra deebii gaafadhuuti daftee too namoota gaafachuu danda'an keessaa dursitee yoo gaafatte gaafii kee dursa sii deebisee nagaatti isinii dhaammadha jechuudha. Mu'aaz Musa gaafiin kee maal ture naa deebisaa mee jettee gaafii keen argine dhiifama waliin. Kanaafuu gaafii kee irra deebitee yoo nu gaafatte deebii isinii laadha jechuudha. Mu'aaz waa'ee kalee yoo jettu naan galle ammallee waa'ee kalee mallattoolee dhibee kalee barbaadde moo waa'ee cirracha kalee barbaadde moo waa'ee dhibee kalee yeroo dhiyoo barbaadde moo waa'ee dhibee kalee yeroo gabaabaa moo waa'ee kalee yeroo dheeraa barbaadde moo mee? Kanaafuu gaafii kee sii deebiseen asumarra golobaa gaafii kee irra deebii gaafuma kee qofan deebisa. Kanaafuu gaafii keen si eega. Clear naa godhe. Waa'ee kalee maal? Mu'aaz si eegaan jira dhiifama waliin. Mu'aaz gaafii waa'ee cirracha kalee gaafatee boonsaa shows waa'ee cirracha kalee gaafattee kanaafuu waa'ee cirracha kalee isinii deebiseen rafaa waa'ee cirracha kalee isinii deebiseen asumarra golobaa jechuudha. Wanti asirratti beekamuu qabu cirrachi kalee maalii kan jedhuufi yeroo baay'ee cirracha kalee gaafa jedhamu haala garagaraatiin bishaan cirracha qabu dhuguudhaan yookaan immoo iyyuu nyaata wajjin cirracha garagaraa fayyadamuudhaan haala sanii waan nama qabu namatti fakkaata. Garuu wanti jiru haala sanii miti. Cirrachi kalee wanti beekamuu qabu cirrachi kalee kan uumamu gaafa wanta garagaraa fayyadamnu haala garagaraatiin nyaanni nu nyaanne gad darbee qaama keenya keessa darbee darbe booda kalee keenya keessatti fincaan hanga fincaan uumame sun gara alaatti ba'a jechuudha. Kanaafuu kaleen keenya faayidaalee kalee keenyaa keessaa inni tokko albuudotaa fi albuudota qaama keenyaa elementoota qaama keenyaa dhangala'aa qaama keenyaa to'achuudha. Kana durallee isiniin jedhee jira. Gaafa albuudonni garagaraa nyaata albuuda garagaraatiin to'ate albuuda garagaraatiin badhaadhe nyaata vaayitaaminii garagaraatiin
haala garagaraatiin gaafa wantoonni sunniin nyaata akkasii nyaannu kaleen keenya hammi bishaan hammi qaama keenya keessaa dhangala'aa ittiin dhamamsiisu akkasumas immoo iyyuu elementoota haala kana kanaan uumaman albuudota kanneen akka kaalsheemii haala kana kanaan uumaman kanneen akka ogzaaleetii kan jedhaman yuurik asiidii hedduutu jiru gosoonni cirracha kalee wantoonni sunniin bulbulamaniitoo haala fincaanitiin fincaa wajjin ba'uu danda'uu qabu. Haa ta'u malee hammi dhangala'aa cirrachoota kan elementoota kanneen akkasumas albuudota kanneen bulbuluuf gargaaranii fi hammi dhangala'aan hammi albuudota kanneen gaafa wal simachuu dide akkuma fakkeenyaaf amma bishaan wanna wayii bulbullee gaafa bulbullu bishaan keessatti hammi wanti bulbulle suni baay'ee yoo ta'e wanti sun baay'ee konsantireet akkuma ta'u hammi konsantireeshinii isaa baay'ee ol ka'u hammis bishaan isaa immoo baay'ee gadi xiqqaatu faallaa isaatiin immoo iyyuu bishaan itti baay'isnee wanna itti bulbulle sun xiqqoo yoo ta'e bishaan irra akkuma dhawsan wanti jalatti hafullee wanti qarrarullee baay'ee akkuma xiqqaatu san gaafa immoo wanti bulbulle baay'ee ta'e fakkeenyaaf wannuma salphaa yoon isinii fudhadha ashaboo bishaanitti buusnee odoo bulbullee bishaan hammi itti buusne sun xiqqoo gaafa ta'e hammi bulbula sanii konsentrashiniin isaa isa xiqqaa ta'a yommuu iyyuu hammi bishaanii baay'ee ol ka'aa ta'e immoo iyyuu konsentrashiniin isaa gaarii ta'a. Akkuma san jechuudha isa kanallee kaleen kanaafuu hojii ishii seeran hojjechuudhaaf dhangala'aa qaama keenyaa seeran to'achuudhaaf albuudotaa fi elementoota kanneen to'achuudhaaf bishaan gahaa ishii barbaachisa yookaan kan wanta san bulbuluuf gargaaru ishii seeran barbaachisa jechuudha. Kanaafuu wantoota dhibee cirracha kaleetiif nama saaxilan keessaa inni tokko hammi dhangala'aa nu fudhannu baay'ee gadi bu'uudha. Kanaafuu hammi dhangala'aa nu fudhannu hamma nyaata garaagaraa wantoota qabiyyeen elementoota kanneen akka kaalsheemii ogzaaleetii kunniin wal madaaluu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma wantoota hammi ogzaaleetii isaanii ol ka'aa ta'e fakkeenyaaf ocholonii odoo fudhanne yookaan lawuzii odoo fudhanne cirracha kaleetiif nu saaxiluu danda'a. Gaafa ocholonii fayyadamnu yookaan immoo iyyuu lawuzii fayyadamnu hammi bishaan fayyadamnu baay'ee ol ka'uu danda'uu qaba. Yoo ta'uu baate wantoota kanaan nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaafuu hunda caalaa kaleen keenya akka seeraan hojii ishii hojjettu wanti nu gargaaru bishaan sirriitti dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Tokkos cirrachi kalee kun hammi isaa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Baay'ee xixiqqoo ta'uu dandeessi. Guddaa ta'ee yaalii baqaqsanii yaaluu yeroo itti barbaachisu jiraachuu danda'a. Yaalii baqaqsanii yaaluu qofa osoo hin ta'in isa guddaa kana wanti ittiin seensisanii too achitti caccabsanii hammi isaanii caccabee booda akka fincaan hin bahu wanti godhamu jiraachuu danda'a. Kanaafuu haala kanaan godhama jechuudha. Amma fakkeenyaaf cirrachi kalee baay'ee xiqqoo ta'e hammi ishii bishaan gahaan akka dhugamu godha. Gaafa kana gaafa sirriitti bishaan dhugan cirrachi kun bishaan wajjin fincaa wajjin ba'uu waan dandeessuuf jechuudha. Cirrachi kalee kun immoo iyyuu hammi isaanii baay'ee ta'uu danda'a, xiqqoo ta'uu dandeessi. Yeroo tokko hammi ishiin xiqqoo ta'e ujummoo kalee keessaa baatee ujummoo yuureetarii kan jedhamu jira kan afuuffee fincaanii wajjin wal qabsiistu ishii keessa seenuudhaan hanga dhukkubbii baay'ee hamaatiin nama saaxiluu dandeessi. Yeroo baay'ee kan nama dhukkubuu danda'a. Kanaafuu wanti guddaa waa'ee dhibee kalee cirracha kalee irratti wanti si gorsu akka waliigalaatitti yeroo biraa viidiyoo biraa irratti sirriitti diiteel qabadhee dhufuu nan danda'a. Garuu wanti guddaa wanti beekamuu qabu bishaan sirriitti dhuguun baay'ee gargaara. Gaafa bishaan dhugamu garuu cirracha kalee kana qofaaf odoo hin ta'in faayidaa baay'ee qaba. Cirracha kalee kana immoo iyyuu yaalli isaanii hedduutu jiru. Isaan keessaa muraasni tokko cirrachi kalee gaafa sir keessa argamu jalqaba irratti bishaan sirriitti akka dhugdu godhamta. Bishaan sirriitti dhugi jedhamtee bishaan san dhugaa dhukkubbiin baay'ee kan sitti dhaga'amu yoo ta'e wantoota dhukkubbii hir'isuudhaaf gargaaran yookaan anti painkillers jedhaman jiru. Isaan san akka fayyadamtu godhamta. Qoricha san gaafa dhukkubbiin sitti dhaga'ame liqimsaa bishaan sirriitti dhugaa suutaan haaluma kanaan yeroon booda cirrachi sun ni baateedhaan yaadama. Kanaafuu irra deebitee follow up yookaan immoo hordoffii akka gootu godhama. Cirrachi kalee sun hammi ishii xiqqaatee suutaan
boodarratti fincaan wajjin bahuu dandeessi jechuudha. Akkasumas immoo cirracha kalee kana baay'ee guddaa ta'e kun kalee miidhuu danda'u yoo ta'e immoo yeroo san kalee san wanta cirracha san wanti caccabsu jira. Wanta caccabsanii akka fincaan wajjin bahu wanti yaalli namaaf godhamu jira. Yookaan immoo yaalli baqaqsanii yaaluus yeroo itti namaaf godhamu jiraachuu danda'a jechuudha. Keessattuu cirrachi kun baay'ee guddatee kalee irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira gaafa ta'e gaafa kana hammi isaallee yookaan saayiziin isaa baay'ee guddaa ta'urraa kan ta'e kan fincaan wajjin bahuu hin dandeenye jedhamee gaafa shakkan yaalli baqaqsanii yaaluu yookaan immoo laanni yaalli caccabsuu sun namaa godhamaa siin jedha. Kanaafuu kanam fakkaata. Na hubattee ta'een yaada. Atillee galatoomii thank you. Na hubattee ta'een yaada. Xiqqoo dadhabeen jira. Kanaafuu guddaa naa galatooma. Fayyaa ta'a. Halkan gaarii.